Ashamaa harka fuunee hordoftoota warqii sanyii Oromoo jira jirtu akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa galata waaqayyo jira. Ani nagaa kooti jira akkam jirtu nagaadha. Har'a wanti qabadhee dhufe tokkoffaa viidiyoo wayii har'a poostii godhee ana seetanii qo'i si sagalee kun beektanii rakkoo qabdanii bar sagalee kan kun beektanii na viidiyoo har'a suuraan hin mul'anne irratti namoonni baay'een ana seetanii wanna jettanii tursanii hiriyaa kan kooti isheenis Fayyoo jedhamti. Fayyoo Jaallaa jedhama yuutuubiin ishee dhaqaati sabskiraaybii godhaa fi xiqqoo dhukkubee ture akkasuma waa'ee jiruu fi jireenya biyya namaarra nuuf qoodaa turte yaa isuma jiruu fi isuma nuti itti dabarsaa jirru yookiin waanuma nuti keessa jirru dubbachaa turte isa sirrii jechuudha. Waan daawwattaniif illee galatooma warri immoo ana seetanii waaqayyo si fayyisu maal jettan galatooma isheen illee nuuf fayyitee jirti hin fayyiti immoo sirriitti illee jechuudha galatooma jecha. Hara wanti irraa dhufe jechuudha. Wanti qabadhee dhufe waa'ee maa jiruu fi jireenya biyya namaa kana wal qabatee jechuudha. Jiruu fi jireenya biyya namaa nuti hundiyyuu dalagannee of jijjiiruuf biyyaa baanii anis atis eenyumti jechuudha. Kanaaf garuuyyuu yeroo kamiyyuu waan har'a dalagannee of jijjiirree bor jireenya hiika qabaa hin jiraanna jennee ittiin of hojjechaa jirru kun jechuudha. Nuti yoo fayyaa taane nuti ani har'a waan ittiin saaddamee of hojjedhee itti xaarii wannaa jedhu kana bor yoo ani fayyaa qabaadhe kan itti fayyadamu siif gala atis yoo fayyaa qabaatte jechuudha. Kanaafiyyuu waan fayyaa kan keeti. Fayyaa kan keeti irratti jechuun si dhukkuboota na dhukkuba jettee seeraan itti himtee boqonnaa fudhachuu kiniinii fudhattee mana yaalaa deemtee si jammar si dhukkuba taananii biyya namaa keessatti ofirratti ilaalin dhukkubbii biyya namaa keessatti ofirratti ilaalin takka mataa keessa dhukkuba taanaan mana yaalaa anamma yeroo baay'ee aga fedhe dhukkubiyyuu mana yaalaan deemu waan sodaadhuuf jechuudha. Kiniinii marfee waan sodaadhuuf garuu ofirratti ilaaluun badaa akka ta'e immoo naaf galee yeroo hundayyuu yoo na dhukkube gara mana yaalaa deemuu eegalee jechuudha. Yoo na dhukkube saniin hojjedhu otoo namni tokko ammasumatti jechuudha olluma kiyya kanatti ijoolluma waliin hojjennu hin jiranii otuma dhukkubanii dhaabbachuu hin dandeenye kan hojjechaa oolanii dhugaa otuma akkatti arganii arabni garuu boqadhaa si dhukkuba maalii kan jedhu kan namaan jedhu hin jiru hin beektan jechuudha amala araba. Kanaaf maal jechuu barbaadanii nuti yoo fayyaa qabaanne kan har'a hojjennu bor nyaanna soo fayyaan waan hunda caala waan ta'eef fayyaa keenya haa eeggannu. Yoo nu dhukkuba ta'e mana yaalaa yeroodhaan nu geessaa jenneen mana yaalaa haa deemnu of haa eeggannu. Waan ulfaataa waan hin dandeessa hojjechuu dandeessu mirga keetiif dhaabbadhu. Mirga keetiif dhaabbadhu. Arabni feeti jechuudha ati fuulatti guurtee ofirraa mirga keetiin dhaabbattee deebistee baqa akkana jennaani arabni feeti si kabajji dhuga abbumti fedheyyuu yoo ati sodaattee okay madaam ishi madaam jettee hunduma jala gulufte boris isin kanuma caalu si ajajaa deemte jechuudha. Arabni immoo yoo ati sodaattee matti asirra nama dhuftiin beektan amala arabaa jechuudha. Garuu atiin hin sodaatinaa deebii jechuun sodaatinaa jechuun hojii keessan daddarbaatii minaaminaa miti hojii keessa seeraan hojjedhuuti garuu mirga keetiif dhaabbadhu waan gochuu dandeessu godhii waan gochuu hin dandeenye garuu hin godhin. Yeroo baay'ee waan ulfaataa fa'aa ol fuudhii yookaan maal fuudhina waa baay'ee nu eeggata okay. Kanaafiyyuu waan ulfaataa fuutee amma duddi kee wannaa jedhee waan akkasii fa'aa jira. Asuma dhiyoo kana jechuudha. Mucayyuu banagaraatti illee isinoonni kana ijoollee baay'ee jira kan waliin hojjennu waan ta'eef jechuudha. Yoo waan ulfaataa fuutee duddi dhukkube torbee tokko caalaa kan ciistee jira jechuudha. Hamma kana jechuun waa baay'ee jira jechuudha. Jireenya biyya namaa keessa waa baay'ee jira. Kanaaf yeroo si dhukkubu irratti ilaalina waan fayyaa keenya jechuu barbaanini abboleeyyan kan koo warri mootuu yuutuubii kana laalu yookiin immoo warri viidiyoolee yuutuubii daawwatu irra baay'een nuti shamarran biyya arabaati. So sorry in bilbila akka sana kanaafiyyuu of eeggadhaa. Fayyaa tu caala waan ta'eef fayyaa keessan irratti intin jedhaa. Misaa keessan seeraan nyaadhaa, qorsi keessan nyaadhaa, hojii keessan irratti illee cimattanii yeroo hojjetanillee boqonnaa baqa jiraa miti of eeggadhaa. Fayyaatu caala fayyaa. Qabeenyi ilma namaa fayyaadha waan ta'eef jechuudha. Takka si dhukkubnaan warrumni arabni akkana si jaalatti kuni otoo si dhukkubee torbee tokko ciiste gassi darban shi waan tokko siif wannaa hin jedhan waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu fayyaa keenya haa eeggannu. Yoo sin dhukkube hin hojjetinaa. Ijoollee biyya arabaati shamarran biyya arabaati jechuudha kan na dhaggeeffachaa jiru kanumaaf hin jechaara. Yoo si dhukkube na dhukkuba jedhiitii
boqonnaa yeroodhaaf fudhadhu. Ana yeroo baay'ee yoo na dhukkube nan hojjisiisan banagaraachii illee ani galata rabbii yeroo baay'ee waan galateeffadhu mana harmee kooti jiraani. Garuu sararatanyaa jedhamuun kiyyeedhaafu aramni hanga fedhan illee si jaalatan hanga fedhan nama gaarii illee ta'an ormuma halagaan halaguma jedhe Hacaaluun Hundeessaa jechuudha. Yeroo baay'ee yoo na dhukkubee ciise ani guyyaa tokko faa guyyaa lama faa gaafan ciisu hojiin guyyaa lamaanii namni kubbaayyaa tokko fuudhee achi kaa'uun jiru. Akkanumatti walirratti guutameen intalli kun dhukkubaa miskiinaa gargaaru bakka ishee hojjennu namni jedhu hin jiru. Akkasitti walirratti koree akkanumatti osoo qoshaashaa arganii osoo qoshaashaa arganii irra hojjetanii darban malee naaf hin hojjetanii jechuudha. Bakka kan koon hojjetanii jechuudha. So hamma kana haramni garaa jabaatan hanga fedhasti jaalatanii yoo nama fakkeenyaaf anaa fi madaamiin keenya best friendidha. Akka barbaanne waliin haasofna yoo wallollee deebisirrii walitti deebisna dhugaa isin jedhe isin ajaa'iba anaa fi waa'ee madaamii kiyyaa jechuudha. Deebisirrii walitti deebisna akka barbaanne waliin oonnaa wal dubbisna akka barbaanne jechuudha. Anaaf isheen mana kana keessatti garuu hangana osoo wal jaalannu hangana osoo walitti dhihaannu gaafa na dhukkubu si dhukkuba taanaan ciisi jetti malee hojii hanga tana naaf hin hojjettu jechuudha. Bakka kan kun hojjettu hangana hojii garaa jabaatu aramni hangana ormi namaaf humaata akka jechuun yeroo tokko waan ati dadhabdu siiseen aramni kun dhugaa waaqayyo aramni waanuma ati dadhabdu siisee maaliifi dhakaasisee dhakaa meedhiisa waa'ee araba yeroo tokko yoo naase duuba faa deebi'ee waan dabarse waan yaadadhuuf jechuudha. Dursa gaafa biyya arabaa dhufu dhugaa natti dhaga'ama miira addaa keessan galchuudha. Na kanaafiyyuu maal jechuu barbaadeni yoo ati of eeggatte malee si aramni ati bira hojjettu si dhukkuba kana sin jette kasi wanna jettu miti jechuu barbaadeni. እና waan akkasaniiti kanuma dubbachuu barbaada har'a wanni kana viidiyoo kana dubbadheef illee viidiyoo har'a mucayyoo hiriyaatiyaa na jalaa dhukkubee sanarraa ka'eeti. እና waan na dhaggeeffataniif galatoomaa please warri mudannoo fi seenaa qabdan akkuma karaa YouTube warqii sanyii Oromootiin naaf erga irratti viidiyoodhaan hojjedha jechuudha. Galatoomaa baay'ee tokko isin jaalladha waan daawwattaniif galatoomaa. I love you.